السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار كفوني جولي أورمو والأفتني بقى الأفتني والأفين اللي بكم جرتني تنقى في من ربي سنبرها جراتو سنين جدا يو سنتي تولي فيديو كنا ورس كيس جرتني نمني معاملك يا جتشورا وان بدأ اللي وان هما دبتهم بربادو وان دبت ويكابا يو سنتي تولي جد شير ناقودا أما باري أنا أفو بغنقان رفتي وان نرى دبتو بربادو لولا باغدادي كارسي رت دي ماجرو كان الروا دبتا لولا باغدادي كان ودو أورمون كتام برا أرسي رت دولي ركومتي يوكان ولي دي بسني يوكان نمتو قبانا مكابينا ما دي بساجي تشورا لولي أرسي رت دي منكونو ماليف هدو يرو هدو ماليف رت دي من برباچسا أرسي ماليف قد تكيسون برباچسا لقي فدا ijoolleen arsii kutaa baalee jechuudha. Dhaamsa isinii qabaa nama keessaan haleelullee qabaa jechuudha. Arraba irraa wanni fiddan hin jiru. Wal jalan fiigina rakkoo jiru tokko wal dhogga malee ni fiigdanii dhuftanii namatti hin duulina. Nama walirra hin gorina gandummaa dhiisa. Gandummaa dhaabaatii maraata qaba maraataan gamaallee danda'u qabatamu maraataan gamaallee danda'u qabatamuudha akka kiyyatti jechuudha maaliif yoo ofii walitti galfattan wal arrabsaa malee yoo ofii walitti galfattan waan barbaadan akka dhuunfaati waliin jedha malee arsii maaliif arrabsuun barbaachise arsiin maal isin godhe arsiin maal isin godhe yoo isinii godhe malee arsiin maal isinii godhe arsiin yoo isinii godhe malee maal isin godhe wanni arsiin kutaan arsii wanni arsiin arsii keessa jechuudha ummata kabajamaatu jira aalimatu jira aaqilatu jira hayyutu jira manguddoo jira manguddichatu jira arsii maaliif arrabsuun barbaachise yoo ofii walitti galfattan akka dhuunfaatitti abbaan barbaadan dhukkee walirraa kaasu mirga walirraa qabdanii jecha arsiin kutaan namni maqaa dhaamee maqaan namaa waamamee maaliif arrabsamuun barbaachise maaliifi maqaan namaa waamamee nama keessatti gosti arsii akka ani intalti arsiin saalfadha wallaahi billaahi ana haadha abbaan kiyyaa kabajaadhaan na guddisan sooshaal miidiyaa kanarratti bahee lallabee dimokiraasii ta'ee Jawaar Muhammad dimokiraasii fidee sooshaal miidiyaa irratti bahee lallabee kanan seena adabaan guddanne mu'addaba afaan keessa gadi rudhaaneen nu guddisan jecha badaa namaan hin jennu afaan baalagee yoo jenne arraba keenyatu mura malkansa dhodootumamne hin bullu ummata kana jechuudha ummata dhalaa kana warra akka dhalaa ofiin jedhu kanniin jechuudha warra tiktoka keessaa dhalaa ofiin jedhu warra akkanatti bayeettiin arsii arrabsu kana jechaadha arsii kutaa arrabsa nama dhuunfaa tokko yoo arrabsite rakkoo miti bar arsii kutaa ummata agana guddatu kana ummata gaafa rakkattellee bakka kufeesi kaasu yaa harre ummata gaafa ati rakkatte gaafa ati kufte gaafa ati ol ka'uu dadhabde bakka kufeesi kaasee duula arsii irratti bantu maalitti rakkatte arsitti arsii maal isin godhe arsiin maal isin godhe duulli arsitti banama yaaki yoo dandeette hurrii ofirraa dhoogi dhiiraa miireeti hurrii narraa qabadhaa jettee tiktoka keessatti galtee guruppii ijaarrattee lallabdu jechuudha hurrii ati dhiira si arrabse dhiira ofirraa qabi dhiira ofirraa dhooggu mirga qaba dhiirri daboon baafattu dhiirri dhiiraaf dafoon baafattu tokkichatu iyyuu ka itti dhufe san addaan galcha malee dhiirri daboo dhiira baafattu hin jirtu yoo maqaan na dhiira jalli kee tarsaasi ta'e malee hurriyyoo si arrabse hurri irraa baafadhu waan inni si arrabseef garuu arsii maaliif arsii itti dabaluun barbaachise maaliif arsiin arrabsamuu barbaachise maaliif arsiin xiqqaatuu barbaachise maaliif arsiin waan tokko dhaggeeffadha warri ani baalee ofiin jettan kunniin yoo isin arsiin gamana jiru gama hin jiraatin yoo arsiin gama jiru gamana hin jiraatin nu arsii akka arsiititti uf kabanyee jiraanna isin akka baaleetitti uf kabajaa jiraadha kalaas yoo arsiin yoo aboosarri arsiin jiraatin yoo sa'immannaan arsiin jiraatin yoo koloobni arsiin jiraatin yoo coofirri baaleen hin jiraatin yoo hinsiimenni baaleen hin jiraatin yoo xiijoon baaleen hin jiraatin yoo xiijoon arsii gamanaan keessa hin jiraatin abbaa irraa qabdan abbaa qabaattanii abbaa biraatiin himadhaati uf waamaati akkasi jiraadha malee yoo arsiin gama jirtu gamana hin jiraatin arsiin akkasumatti achumatti jiraadhaati abbaa biraa himadhaa malee
ummata arsiin arrabsina ummanni arsii kabajamaadha ummata arsii hayyoo mallee rabbitu isaanii kenna hinaafteellee waan gootuun qabdu odoo ka waanyu ka hora jedhan isin ima duttanii nu ima deemnaa jechaadha odoo ka waanyoon harree eegee muraati ta cirrii ofirraa kaafteen dandeenye ummata cirrii ofirraa kaaftanii dandeenye dhaggeeffadha ijoolleen kutaa baadina dhaggeeffadha an ummata kiyya ka gamaa jechuudha ummata irraa dhaladhe ummata kabajamaa ummata aalimni keessa jiru ummata aqilli keessa jiru ummata hayyuun keessa jiru ummata irraa dhaladhe ummata goonni keessa jiru ummata kutaa baalee an intuqu maaliif jennaan irraa dhaladhe ummata irraa dhaladhe intuqu ani immoo ka itti xiyyeeffadhu qushaasha asirraa gaddiqqeessite ilma namaa akkanatti qabrii keessatti kanafne qabrii keessallee baaftee arrabsituun jedha an ummata irraa dhaladhe intuqu har'as ta'ee borus ta'ee an ummanni gama san jiru ummanni gootonni duraan dabranillee ana abbaadha ka amma jirullee aalimaaf aqilli hayyuun achi keessa jirullee anaaf abbaadha anaaf haadha annama isaanii waa jedhuu hin danda'u arraba ummata keessa dhaladhe waa jedhee arrabsullee hin qabu adabaan guddadhe safuu beeka safuun na guddise abbaan kiyya haadhatiyya jalatti na guddise abbaan kiyya warri abbaan haati afaan keessa gadi dhoofteen guddatinii tiktooka keessatti banateeti akka barbaadetti waan silaa haala intala oromoo takkarraan haasofne haasayaa jechuudha nu adabaan guddanne adabaan oda guddatuu baannee tiktooka keessatti galla nu kashalabbee miti nu kashalabbee haadha abbaan kenna naamusaan oda cidha dhamaan dhaqini ofirraa nu baasee jechaa dhoorri kenna oda maal akka taan hin beeyne oda dawoo namaa hin beeyne oda mana namaa dhayne maalii akka ta'e hin beeyne ijoollummaa kennaan ofirraa nu baasee warri kennaa jecha kanni warra naamusan qabne warra haadhaaf abbaa olitti kaasawu isin bar ummata akkaataa haadhaaf abbaan teessan walitti dhiyaattee jidduu keessatti isin argametti warra baasee haasawuu jechaadha warra safuu fixate intala jettee intalli jalaan dhoote guyyaan gadi baatee arsii kutaa akkanatti manguddoo man arrabsitu nama qabrii keessa arrabsitu gabbaatee arrabsitu intala teessa maaf afaan hin qabne ijoolleen baalee maaliif afaan hin qabne nadhitti maraattu sanyii oromoo islaa arsii hin qabne nadhi asal nadhooni dhii furdattu dhagaa nadhooni dhii furdattu intala oro arsiiti miti intalli arsii dhiinfa furdattu dhiirri arsii dhiinfa furdatu sanyii Somaaliyaa yookaan sanyii Sidaamoo irraa bitanii jechaadha zariin isii duubatti maaliif arrabsitin arsii maaliif arrabsuun barbaachisa arsiin isin kadhata arsiin nutti galee gabaree nutti galee qotee jettan yoo jettan arsiin yoo gabaree qote biyya kee achitti galeetin kutaa baalee dhaqee yoo arsiin qote kuleef abbaa isaa inni tuusa dhorgaa maal araba ashkaraa taatee affada faranjiidhaan ooltu hudduu faranjii olii gadi gangalchite saree faranjii dhiqaan ooltu lafa abbaa kiyyaa yoo keessa dhaqee qotadheetini itti fayyadamee isaan illee fayyadameen chiggiraallo maal rakkoon jira eenyutu na dhogga yoo dhaqee ani Roomaa Muhammadi deemee kutaa baalee dhaqee kutaa jerinal waaqoo guutuu dhaqee yoo ani waan barbaade achitti dalagadhee waan barbaade achitti hojjadhee qabaadhu achi keessatti daldaladheetiin jiraadhe lafa abbaa kiyyaarraa eenyutu na dhogga haadha tiyya tabaaleeti yoo luka dhiqee jiraadhe eenyutu na dhoggaan maannommi kana akkanamin amadaamullaa eenyutu na dhogga mana arabaa dalaguutu naa caalamoo ummaa tiyya tabaaleen keessa jirtu aayyoo tiyyaa dhaqee luka dhiqee nyaata isii qopheessee kabajaadhaan isii jiraachisutu naa caalamoo girdinnaa arabatti galee jiraatutu naa caalamoo hudduu faranjii dhiqaatiin saree faranjii dhiqaatiin nama arrabsutu naa caala natti hima yoo haadha tiyya san kabajee jiraadhee haadha tiyya nyaata nyaachisee haadha tiyya kaddamee jiraadhe haadha tiyya kutaa baalee keessatti dhalatte yoo kaddamee jiraadhe ana santu irra kabajaa naa qaba arsii yoo baaletti dhaqee dalagate maal rakkoon jira alhamdulillahi rabbil alamin lafa abbaa kiyyaati eenyullee na dhogguu hin danda'u abbaan fedhe na dhogguu hin danda'u irratti dhaqee dalagadhe ati dhiira qabeenyi silaa akka gaarii jira mal abbaa keetiif dalagaa biyya ormaati baatee olii gad deemta maal gorofte maaltu olii gadi nama oofu waan haasoftu laalladhu tiktooka keessatti ba'addee waa'ee haadhaatiif waa'ee haadha namaa arrabsu gurbaan nadhoo yamanii fakkaattu haphittiin sun shakliin keetu nadhoo yamanii fakkaatta mumkin onnee dhalaa kolkolee dhalaa arsii ufiin jettu tanniin dhalaa shalloota tanniin ta'udduun isaanii isin bira jirtu jecha mumkin isaantu isin ashqaabbata isaantu isin jala ashqaabbataa jecha wanti ati baatee nama arrabsituuf maaliif arrabsuun barbaachise haadha namaatitti gadi teettee haadha namaa akkasitti arrabsite
gurbatti daalatti nadho yamanii fakkaattu nadhii gammadaatiif siidaa aanolee anatu ibiddatti qabsiisaa jette. Nadhii gammadaatiif siidaa aanolee anatu ibidda qabsiisaa jette. Oromoon kutaan 11 Oromoon kutaan 11 guyyaa takka nadhii gammadaatii boo'u malee Oromoon kutaan 11 guyyaa takka akkana jetteen beektu. Siidaa aanolee dhaqii ibiddatti qabsiisi. Abiyyi nafxanyaa wal ta'eetiniin waraanatti erga siidaa aanolee garagalchuuf. Qeerroon Arsii tayyaa qeerroon Arsii Gondee maal akka ta'e itti himte. Siidaa aanolee rukutuuf dhaqaniiti mootummaan Abiyyi reeffa waraana ofii nama 9 guuratee deebi'ee dhaqi. Hudduu ta'e gaggaragalchanii mixmixaatti naqxee ijoolleen akkanas zaqazzayitu usheerummeedhaan hudduu ta'e keessa gati. Maasti godhe nadhiin gammadaa nadhii gammadaa Arsii jedhee manaan baane Oromoo jedhe. Nadhii gammadaa har'a Abiyyi mataan isaa nadhii gammadaa hin jaalata. Abiyyi mataan isaa qushaasha. Abiyyiin deeggara jettee nadhii gammadaa qabrii keessatti hin jiraaf hin jiru ka garaan nu gubatee waan godhabee Oromoon guutuun isaa boo'u ka daa'imni dhalateetiniin wanni keessa jiru nadhii gammadaa maqaa dha'ee boo'u atar nadhii gammadaatiif siidaa aanolee anatu caccabsee ibiddatti naqaa jette. Rabbi ibidda sitti ofii sitti haa naqu. Nadhittiin ani baale ofiin jettuuf gurbaan nadhoo yamanii fakkaatu daalattiin sun Rabbiin afaan keessa waan hin yaadannin isin haa dhugaa. Arraba isin Arsii itti xiqqeessitan Rabbiin isin haa xiqqeessu. Rabbiin haqaa yoo jiraate xiqqaadhaa isin ummata salphata ummata akka maletti guddate ummata akka ittiin guddatin akka maletti warra guddate ummata baalage. Obboleesso hurri yoo barbaadde morma irraa muri yoo dandeette morma irraa muru hurri mirga itti qabda. Arsii garuu arrabsuu mirga ittiin qabdu. Nadhittiin sun jechuudha. Nadhittiin intalli haadha Somaaleedhaa sun intalli haadha Somaalee maraatittiin asirra ooltu sun tiktookar ooltu sun baaliyyoo ta jedhaa ooltu sun intala haadha Somaaleedhaa leenjisoo dhiigaa harree afaan keessa dhiite jette afaan keetitti biyyee si yaadachaasan. Sare nadhittiin haati ilmoo ijoollee ilmoo sadi qabdu odoo aqlii qabaatte viidiyoon kee kun hin taa'a waan ati jettee Arsii arrabsaa baate ilmaan tee sun hin argiti. Waan ati jettee Arsii arrabsaa baate Arsii irratti laayivii waraabaa baate tiktookii kanarratti ilmi kee si arga. Tana dhirsi kee dhugaa Rabbii si fuudhe moo dhirsi kee sun dhirsa qaba jetti ilmaan qaba ka jettu si fuudhe moo haqa Rabbii raasaa siin gale moo si fuudhe. An dhirsi kiyyaaf kabajaa qaba. Dura dhirsi kiyya kabajee abbaa warra kiyyaa kabajee nama alaa kabajaa jechuudha. Abbaa warraa kiyyaatiif kabajaa qabaan. Namni abbaa warraatiif kabajaa hin qabne namni gabbeen laayivii irratti Arsii gosaa gana guddatu kan akkanatti arrabsu abbaa warra keetiitiif hagam kabajaa qabdaati. Hagam abbaa warra keetiitiif kabajaa qabda. Namni duraan dursee abbaa warra keetiitii miti haadha abbaa keetiitii miti. Gosa ofiitiif namni kabajaa qaba. Gosa ofiitiif ani gosa kiyya Arsii keessatti gosa kiyyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti obboleeyyan tiyyan na arga. Ilmaan abbeerota kiyyaattu na arga. Nama an jaalattu na arga. Nama an kabajatu na arga. Hayyutu na laala. Nama maratu nama meeqatu sooshaal miidiyaa kanarratti na laala. Viidiyoon kun haga ruhiin tiyya jirtu dhiisi. Haga addunyaa tanarra ummanni kun jirutti viidiyoon kun hin ta'an badi. Atillee duutu viidiyoon kun si biraa hafaa hin ta'a. Maasi godhe Arsiin akkanatti arrabsita. Maalitti rakkatte Arsii irratti? Maal rakkatte Arsii irratti intala adaba hin qabne intala galilata hayaa intala galilata hayaa galilata adab gursummeetti akira isii odoo gursummooftu dhiira meeqatti mana hin baradha jettee dhiirri meeqa wajjin jiraatte akira ka abbaa irraa dhalte abbaa ijoollee sadii ka jettu kanatti heerumtee jalatti kuftee jecha fuggisu isin warri gosa namaa arrabsitan kunneen ummata fuggisuu dhalate ummata lukaan dhalate ummata mataan akka uumaa ilma namaatitti dhalatin ummata lukaan dhalate jechaadha. Ummanni fuggisuun waan namaan jettullee waan dalaydullee badii irrallee fuggisuun waan namaan jettu badii dalaguullee waan baalagee haasa'ullee fuggisuun bakka laallattuu jetti. Warra keenyatu haasa'a. Fuggisuu dubbiin isiillee tolu akkuma lukaan dhalatte san waan barbaadde gabbaatee haasoyti. Galilata adab maal isin godhe Arsiin? Guruppii ijaarrattanii guruppii tiktook irratti ijaarrattanii guruppii irratti Arsii arrabsaa ooltanii isin ijoolleen kutaa baali
ani beekaadha ani hayyuudha ani jabaadha ka jettu maaliif hin dhoggine ummata kana isin arsii irree gadi bayeetiniin hurrii kanaan afaan qabadhu jedhaanii ture isin maaliif hin dhoggine maaliif jaalatta yoo arsii akkanatti arrabsan kana maaliif itti jaalattan isin dhaggeeffadha arsiin nun bulchuu jette gurbattiin daalattiin beera yamanii fakkaattu sun arsiin nun bulchuu jette waddarkim xallaahim arsiitu zaqazzaqee akkanas si bulchaa jira arsii abiyyiin mootummaa naannoo mootummaan muummicha ministeera biyya Itoophiyaa jedhamtu san abiyyi jechuudha abiyyi jala ka jiru jernaalonni arsiidha nama 42 jernaalota arsiitu si bulchaa jira jaalattu jibbitu jawaar achirra ba'u jawaar malabbaa isaa achirraa godha jawaar silxaanan qabatu jawaar silxaanan qabatu jawaar silxaanallee qabate oolettillee abiyyiin nama tokko mootummaa biyyattii saniiti abiyyi gaditti eenyutu akka jiru gaafadhu qoradhu abiyyiin jalatti eenyutu isin bulchaa jira gaafadhu eenyuun akka taate beeki eenyuun akka taan gaafadhu arsii jalatti hin bullu jette zaqazzaqee hudduu ta'e gadi zaqazzaqee kasi galchi bulchaa jiru arsii jaalattuu jibbitu Biraanuu Juulaa gadaboodha bar gadaboon gombisee isin bulchaa jira gombisee gadaboo faristi gadaboon isin bulchaa jira jaalattuu jibbitu liqimsi gadaboon amma astadaadiraachut gadaboo isin bulcha wallahi billah rabbiin sadarkaa kenna arsii ol fuudha alhamdulillahi rabbil alamin wanti nutti hinaaftaniif ummata barate qabna ummata mataa ofii dandee deemu qabna ummata dhiitan hin kufne qabnan ummata ejjannoo ofii qabu odoo waanyitu waanyoon harree eegee muraati harreen eegee muraa cirrii ofirraa kaafteen dandeettu akkanatti eegee isii murama san erbiti malee cirriin isima qotti isima fixxi waanyitanii gubattanillee arsii fooq inshaallah ummata barate qabna ummata qaalii ummata kabajaa dhallee itti barumsi arsii itti fufaa jira waan garaa nama gubu keessa dhaggeeffadha ijoollee oromoo ummanni kuni garaa keessaan dhufanii micayyoo sana anatu poosti godhe micayyoo finfinnee keessa deemtu san ani poosti godhee jennaan dhufanii maal jedhanii keessaan narratti barreessan beeytanii kuni maraattu moo nama odoo shamarreen baalee takka akkasitti ka deemtu taate mataa irratti ol fudhattani gandummaa raamoftuu gandummaa ajooytuu gandummaa wasaka namni akka keessan gandummaa baatee deemuun hin jiru ala abuukuku namni akka keessan oromo waan barbaadannaan jedha arrabni arrabaaf bakka hin qabu annama qocaan dhagaa keessa yoo rukutamtellee dhagaa keessa gaddeebitiin arrabni waan an godhu arrabaaf bakka hin qabu arrabaaf takkallee bakka hin qabu arrabaaf bootaallee hin kennu maal arrabsitaa miti waan barbaadde yoo haasofte har'a silaa odoo micayyoo nama garaa keessaan dhuftanii garaa keessan isin irratti arrabsitan sun barreessitanii arrabsitan sun odoo teessan taate social media kun dhiqame mataa kana gubbaa kakkaattan kulliin keessa dila arsii taateef ka oromoon biraa narratti barreessitee ijoolleen oromoon biraa hamilee mucattii sanii taate onnee ofii dhiibdee deemte intala leenjisoo diigaati dhiira leenjisoo diigaa kaarreen afaan dhiitte odoo hin taane ka karaa oromoon akka falmattee oromoon akka falmattee diina ofirraa cabsitu ka karaa bare leenjisoo diigaati warri asii ka amma waamamu kun kulliin gaafa leenjisoon diigaa lolee lolchiisu garaa haadhaatu hin jiran dhugaan ilmoo rabbiiti walloon bichaadha namni lole gaafsan dhugaa rabbii akka keessan awwaallee dhugaa jerinaal waaqoo guutullee qabullee dhoysu dhugaa aji aadam saaddoo qabullee dhoysu dhugaa taaddee birruu qabullee dhoysu dhugaa abbaan jifaar qabullee dhoysu dhugaa jaarraa abbaa gadaa elemoo qilxuu qabullee dhoysu ani dhugaa abdii sa'aa gaal'ee qabullee dhoysu ani dhugaa ilmaan oromoo tana takkaan lafa kaaya dhugaan ilmoo rabbiiti karaa kabani leenjisoo diigaati gaafa walloon rukutamu gaafa walloon diinni fixu namni farda jahatama ergee walloon lola irraa qabbaneesse leenjisoo diigaati har'a dhugaan isaa awwaallamte wallaallu nu barsiisaa nu guddisanii akka eenyuun bilisa inni baase har'a dhugaan isaa awwaalamte goota jedhan dhugaan awwaalamteeti dhugaa awwaalamtanii dhugaa irra sirbi hinaaffaaf leenjisoon diigaa gootota keessan biran taa'u idmee artistoota oromoo idmee caalaa bultumee akka dhaloonni qubee marti beekutti namni leenjisoo diigaati warqituun sirbe
caalaa bultumeeti dhugaan ilmoo rabbiiti dhubatti irraan deebu dhugaan ilmoo rabbiyaan irraan maqu kijiba isin wajji kabaroo dhawu garuu yoo kutaan kiyya tuqamu eenyuufillee bakka hin qabu ani yoo arsii akkanatti isin arrabsitan gadi baatanii arsii isin arrabsitan bakka isiniif hin qabu jettanii maal jecha jettanii Jawaar Muhammad ilma kabiira shaayyaatti dhalate baga sanuu yunu amantay baga arsiin gamaaf gamana jiraatu baga Jawaar Muhammad ilma kabiiraatti dhalate Jawaar Muhammad gamana jira baga sanuu amantay sanoo akkamii isin amantan eenyu isin garafe eenyu tawsiilaa hudduutti isin rakkabee isin garafe san eenyutu isin himsiise san akka arsiin gamana jiru akka arsiin gama jiru eenyutu isin himsiise Jawaar Muhammad keessan silaa har'a keessatti gruppii ijaarattee midira qaraaqamboon Jawaariin kenna jettee keessaniif galfatte Jawaar Muhammad ummata qaraaqambootii miti Jawaar ko Oromoo miiliyoona 50-60ti Jawaar Muhammad ko Oromoo gola 11ti sabbaa keessaniitti fuutan Jawaar Muhammad gaafa ijoolleen arsiitiif ijoolleen arsii lixaatiif ijoolleen harargeetiif ijoolleen arsii bahaa namni qabalee takka keessa namni 500 sababa Jawaar Muhammadiif sabara jaaluuti fidhame karaa nurraa cufaa jettee ijoolleen arsii lixaa isin kadhattee isin dadhabde gaafa Jawaar Muhammad hidhame har'a keessan ta'e gadi ba'ee jennaan keessan ta'e wallaahi billaa jaalattuu jibbituu Jawaar arsicha waan gootuun qabdu har'a galuu hin dandeettu har'a fuutee achitti hin galatu hin dandeettu maal jedhaa turte hin dagatin ka ragaa maggaarajaa duubaan itti rage nama itti raguuf itti qophee Ahmad Bishee nama keessanii bar ka Jawaar Muhammad hidhaa keessatti haa tortoru jedhe Amiin Jundiitii bar wallaalee seetanii ka harki kenna muramne harbi ka harki murame ka harka arsiitti murame malee harmi kenna muramne ka jedhe jaarraa abbaa nagaati bar eessatti keessan ta'e Jawaar Muhammad ilma leenjisoo diigaati eessatti keessan ta'e ilma harkaa farmi itti murame Jawaar Muhammad keessan ta'uu barbaadda keessan godhatuu barbaadda keessanti yoomillee keessanillee keellee ta'uu hin danda'u kee ta'uu hin danda'u ka arsii ta'uu hin danda'a garuu ka arsii sikkoo mandoo ta'uu hin danda'a Jawaar Muhammad kanaayyuu ka arsii sikkoo mandoo odoon ta'an ilma Oromoo gola 11ti ilma Oromoo gola 11ti gaafa Jawaar Muhammad yaaliin ajjeechaa irratti godhame namni Jawaar Muhammadiif hin rukutamin namni Jawaar Muhammadiif hin du'in namni Jawaar Muhammadiif rasaasni keessa hin jiru namni Jawaar Muhammadiif hin hidhamin hin jiru malbaa keetti irraa qabde Jawaar Muhammad si jammar isin warra itti ragee bar kennaa miti jedhee warra ragaa isatti ba'e bar warra maggaarajaa duubaan itti masa ragaa itti ba'e isin qimaalaa mullaa garaan dubbii baate garaan waan garaa kana keessatti baannee nu deemnuun nu tuttuqanii nama keessaa fuutanii bar hin qaanfattu eessatti duuteef Jawaar Muhammad ati gaafa inni dhabu eessatti naa duuteef ati Jawaar Muhammad eessatti naa rukutamte eessatti rasaasni keessa sii jira eessatti naa hidhamte Jawaar Muhammad jettee gaafa ijoolleen arsii lixaa akka baalaatitti gadi harcaatu daa'imman gaafa ijoolleen harargee akka baalaatitti gadi harcaatu gaafa ijoolleen arsii bahaa akka baalaatitti gadi harcaatee hidhamana hidhaatetti guuramtu ati eessa jirta gaafa san eessa jirta lallabnee si balaaleffanna warra addaa ta akka teetii tana gadhee odoo barumsa qabaatte odoo barattee sammuu kee keessa sammuu konkaa kana keessa jiraatte ruuza nyaattee haga hudduun kee hiikkatutti jalaan iyyaan ooltu sooshaal miidiyaa kanarratti ol baatee tiktooka keessatti barumsa hin qabdu mahayyimi qiixa baadoo ummata mataa qullaa odoo aqlii qabaatte har'a tiktooka keessatti baatee gosa kee irraa dhalatte arrabsaan ooltu yoo gosa biraa qabaatte ilma Yamaniidhaa gurbattii daalatti akka beera Yamanii jirtu shakliin isiitu beera Yamanii fakkaatti beera Yamanii ta fakkaattu daalattii san ta akka teetii tanaa miti ka arsii arrabsa sooshaal miidiyaa irratti as ba'e baalagee arrabsitee dhiifattee nutti sin ooqu nutti sin qorrumu bakka araat na xib ummata keenya immoo addaan baasuu hin dandeettu qoncoree siif intala san silaa walitti hidhanii morma keessan lamaa seefii Si'uudiitiin irraa mura wal bira isin dachaasanii intala san lamaa nama bira hin jirtan malee dhiira ta'ate hurii narraa qaba hurii yoo narraa qabdan malee arsii irraan galu hurii yoo narraa qabdan malee arsii irraa dhiira taatu dhiirri daboon baafatu
maaliif daboo baafadha jette hurri irratti aga daboo baafattu sitti kolfaa jiranu haga hurri irratti daboo baafattu ati bichaan hurri nama tokkicha sagat irraan galchitu maaliif daboo waamadha guruppii ijaaradhe natti kootta garanallee natti kootta arsiirrallee natti kootta baalerrallee natti kootta jimmarrallee natti kootta ashqaabatte ka amma kamaayii kana abiyyiin faarsaa jira ijoolleen jimmaa qabaa yaazunyi liqa qunyi yaazunyi inni abbaa jifaar zarnanyi yaazunyi liqa qunyi jala jedhaa jiran amma wanni inni ashqaabaxe mashqaabaxu ile kun jiraamiti kun fakkeessu tokko fakkeessite ijoollee jimmaa daboo yaafatte abdii koo siif duuna abdii koo si jalatti kufna abdii koo nu awwaalisiin jette ijoolleen jimmaa kana argattee gowwaa gamoon argisiisinaa jedhe dhungateen haru gowwaa gamoon argisiisinaa jedhe dhungateen haru gowwaa san taate waan ijoolleen jimmaa si wajjin menne qattuu fi arsii irratti laayivii waraabda gadi baate baalage saayifallagi yatawallade ilma odon barbaadamin dhalate ilma fuggisuu lukaan dhalatee jechaadhaati jala deemtuun immoo yoo isaanii waa jedhan kur jedhe mee warabbal kaaba dhagge ijoolleen kutaa baale wanti na gootan hin jiru akkuma isiniin jedhe arrabni faayidaan qabu arrabsitee dhiifatte dantaa'immaa ayidallam ayimoo qenyimmaa ayibardinyam gandummaa gola 11 keessa warri gandummaadhaan xiraa'e isin gandummaa ajooytu warri hafarsu isin warri gootota kana gootota oromoon qabdu kana dhiiftanii warri gootota kutaa baalee bicha hafarsitullee isin oromoo gola 11 keessa namni gandummaa qabatee deemu isin bicha waddadaachuun xallaachuun taqabaluuchiin qal isinuuf beeytan gandummaa jala kurkur jettee gandummaa wanti fiddu takkallee hin jiru gaafa ati kufte oromoo si wajji kufu gaafa ati kufte quballee quba'aanutti dhani gaafa ati kufte arsi si wajji kufu gandummaa jala fiide gootota qabrii keessaa ol yaafte jala fiide ምንም የምታመጣ ነገር የለም ከላም ፋዲ wanti fiddu takkallee hin jiru gandummaa jala baay gandummaan qabnu ka wallagga miidhamullee nuyi isin haga amaarri arsiin jibbine isin namni arsii jibbu warri qiraqamboon tiktoka gubbaatuni wahaga amaarri arsiin jibbine warri arsii balaaleffatu qiraqamboo gruppii wal ijaartanii arsii akkan arrabsaa ooltan kan isin warri arsii jibbitan isin arsiin alhamdulillahi rabbil alamin rabbitu sadarkaa kenna ol fuudhe gaafa isin akkanatti arsii irratti duultani nu dhagaa fuuneet kolkolee isin jalumaani akkuma surree cittee jalumaan isin keessaa yaa dubbii nu dhagaa isin akkanatti nurratti guurtan kana fuuneetuma waliin ijaar dhagaa isin nurratti darbaa ooltan kana leenjisoo diigaa arrabsite nadhii gammadaa argadhee baasee guba'aanoleef isallee jette si